ummata cinqii jirtu gadaa kanan subhaana wa ta'ala biyya galee deeme namichi Odaa sagalee kan jiru qophaan haasa'in eessa haasa'aa? Laa sagaleen Aashaa bira waa sagaleen jeeqara na fakkaate Aashaa bira nu bira sagaleen kun jedhetti. Aashaa tokko kuyyini birattee ilfooni biyya baatan gaarannee Aashaa biraanni. odaa baay'ee odaa sagalee namatti bibilee baay'ee kottu ka baay'ee odaa baay'ee Laa odaadha baay'ee anaa miti biyya laallatee deebe santu si dawwale odaa injira ammallee irra gahe. Marcos Cobeca Maarqoos jawaa namaa yaa qaalii nama Maarqoosiin kun akkanatti qaaliidha bara onnee tiyya keessa seenee wallaahi. Ijoollee shawaa keessa sa'a qaatitu onnee tiyya mullaachii malee biintee seenee anummaan attam godhee Nusha abdii isaa gana waliin biyya jira biyya deemaara naayee biyya gabbisi kawaaniti Sumayyaan bada korbeettiin tulada abdii isaadhaa ka isii waliin biyya deemuudhaaf taatu biyya deemaa jira namni wayii qubee irraa ka'arran jette abdii isaan nama meeqa beellamee biyya deemaa jira. arsii shamarran arsii parsantii 70 anan nyaateera jedhe Nusha Marcos Maarqos wallagga ani wantoota nashiti kana abdii isaan karaa ilkaan wannoon qabu ilkaan gubbaati muka jaraati qabdii isaan hin qabne tan akka gubbaallee irra. Suuraan qubee aarraa ka'e kan biyya galaa jiru. Ani deemaara waan nuti anaaf abdii isaa deemaara irreecharra walii beellamneesa bardeen gadda. Irreecharra walii beellamte waslaata. Mee sochoo miidha kan beelle. Rabbiidha anummaan ani Maarqos onnee namaan kennini siin hin jenne onneen naa kennitu akkamitti onnee naa kennitu hundaaf kennitu. Odaan deebi'ee mo'achuma jira qoy. Odaa. Kaatan irratti odaa. Ka qophiin itti dhoofte ka hidhiin diilteetu deebi'e ka keessiin giidhaan ka uummanni Koteen biyya. para dhattee. Koteen para dhattee. Maal goote makiinaa? Makiinaa deemaa jira. Maa miilaan dandaree? Harree. Maal jettu? Ogiin taraa dhaqe wallahi hasaasa daaraa isi subhaanallah rabbi namarraa qabu wallahi. Abboo gannaan dhattee maqaa nu balleessit. Wallahi hasaasa ganna taate bona taate hasaasa daaraa irra onnoo ta'een. Osoo daaraan hin jirreetu yoo daaraan hin jirre iyyuu bari daaraa sintunneedhanii si gaafatanii daaraa achi dhadha. Ani Aashaa tanaaf kubeedhaan walirraa shakkii akka mootaa wal arganii jedhu waliin dhiiftu. Waliin jala ajjananii wal jalan deemanii bayyeessuuf. Abdii hukumee? Eessaa walitti yaatan isinii. Maarqos kakadhu. Wallahi inni abbeeraa gosaati. Wallahi billahi. A'uudhu billah. Wayii sanyii. Wallahi Nama wayituuni nama abaluu affeeraa kooti yoo isin jettee durbi sikkuu mandoo hin amaniin nama sun sirriitti ofirraa eeginaan jedhan beekta.
Habib أعوذ بالله يو قلتي ولين لا تلا نغيت تبيبك برد يفزع برد يمنو دين ما كما جريتين جهازاتي دي سيدي وقل زري ركو طبو في دين ترسيل أفتر كما ما كما جريتين جهازاتي Waan nuti eegne please namni dhibbaaf shantamii lama follow na godha follow kiyya akka kuma naa buusu daddafa please. Waan Hin nuti amarin. follow na goote ولا تواقف تيجي تار maal jette jamaan? ati sadaqaa kennuun jaalanne waan dhuuf foloo si godha ani maraadhe Tumeellee si fakkiitaa akka waan ofii waan ajaa'ibaa kana baattee deemti. Subhaanallah. harka sun keessaa baas qoleessaa kenaa rabbi irraa si gaafata maasii jedhe Meeshaan akka faatee fi sumayyaa wal fakkaatti. Wallahi akkasii. Hinkijiba bada hoolaani duubaaf durri wal fakkaata bocamee wal qixxaa'ee irraa dhumattee eegeen ofii kushiina keessaan ba'u guyyaa dhabatee Akka jedhe sumayyaa wal fakkaatti gargar hin baasu naan jedhe. Aishaa argitee sanyii guyyaa tokko kushiina keessaa ba'ee hin beeku hooma baxaabbatee dhugaa oola ofii garuu duubaaf durri wal fakkaata dhumatee garaa irra dabarse gara keessaa dhaquun beeku akkuma inni gad dhuguun jalaan tara ta'e. Kamu waan jettee Taishaa dargaggooti nama dhaggeeffadhu. Taishaa bareedaa koo assalaamu alaikum gubadde haadhoo kooti. Jaartiin galilaa boota fide sanyii. Jaartiin galataa jetteen jaartiin galataa barwaa jetteen maalii yookiin jetteen laslaasaa fi waa jetteen bar. Sagalee foon namicha jetteen fudhattu waa jetteen bar gaafa sagalee wal jala jetteen. Viinii biraa sabamaa jira meeshaan Aishaa fi meeshaan haadha faate. Baarri si haa nyaatu inshaallah konki. Bakka Arafate video dalagee sagalee teennaa taphata baqarticha ta'a. Osoo inni jiru xaafiyaa hundi rakkasaa akkasi. Bahara Jumaa. Hoolota baay'ee si jala jira hoolota baay'ee si jala mayya baata jechuun malee wanti biraa dhabe. Bahara Jumaa jechuudha Arafate. Baqara. Beekamaa jira Arafate. Kamalma single mami takka sugar mami takka Kanada tanarraa argate isii baddatataa jira. Jaartii sanii ki kaayiroo seennaa jette an amanuu dadhabee as fide itti ulfeessuu laata suutii sana fidee naan jennaan suutii fidi itti ulfeessi malee kaayiroo fide biyya baqaa keessatti anu meeqa jalaa jalee kaayiroo ati Sama bar jaartii tantanii kiti achirraan si fuudha kaayiroo deemii jetteen. Inni kiyallee qaroodhaa malee innillee kata'u miti bar maal jedhe seeta. Asidee su'uutii fidee itti ulfeessee gadhiisuu gaafas ilmoo fu'a inja ofii nafuuti jedha. Beera su'uutii isaa inni kan ilmoo quutoftee abbaa manaa waliin bultu. Miskiina haa gubadhan. Fuudhee bar jaartiin isaa sun qoricha hantuuta nyaachisuudhaaf takkooyyuu sagalee keettee jedhanii. Sagalee keettee jedhanii. Imooni jaartii isaa sheekamaan hin bira jira.
ما جتنا نمت سجلي جتا في السلام عليكم وعليكم السلام ربي يري نمت كان وان برا قولي وما وان برا لي قلت دبي قولي جانتو ثانيا جيسي والله كان راغل جيتيرا شيء كمان تربان تو كومبا لقيت جون بشام ملا نقودي دور سجلي سنجري mana lagate jedhe feestaadhi gurraacha waan feestaadhi mana keessa guduunfaa jiru tokkicha isaa jedhan bibilezi baala guuree jedhe ofii kiyyaa makiinaa mana irraa fageessee jedhe. Harka qabee isii qofa mana sanii baasuu qabaa. Sagalee keessatti sagalee jaartii isaatii keette miskiina wallaa akka inni itti jiraataa rusuma warra bibbeeka sheekaa maaliin namni yoo muuziqaa gallatteedha mataa nyaata malee jireenyi mataa nyaata. Takkii wayii badaa waan fi adawaa kee abadu qoyimee sharsi godha. Nu kaabbaa uffattee dheengadda waxaniif dannasti beektaa? Ani isa keessa soqaa bartisiitu kaabbaa uffatteerti shabaasuu ani isa keessa. Biyya galchee barii. Aadaa faatihaati barnoota kennee. Horii soodii marti fajaatti biyya galchee. Beekumsa jabaa qaba. Baasi qoy kaameraa sirreessa bulloo kiyya baasi rakkoon qabu baasi waan qabu. Namni kaameraatti sirreessu takka hin jirtu. Jamsi dhageeffadhu qaalii namaa. Laga keessatti hin jiran maanta haa? Akka onnee irraa si jaaladhu ni beektaa. Akka si jaaladhu ni beektaa. Yeroo dheeraa loongi taayim onneen kiyya qaama qalbiin tiyya si hawwaa turte sitti baafachuu sitti dubbachuu rakkadhe malee. Onnee irraa akka si jaaladhu gaazawwee ni beektan jedhee yaada. Ammas yeroo gastii shamarranii seentu akka miirri kiyya hin tuqamnetti gastii shamarranii yeroo seentu haasa'ii kabajaadhaan bahii. Namniitiin gaazawwee ani waan hundatti si hin barbaadu akka namniine jaalalli lubbuu keessa godhatee jira. Amma dheengadda mana yaalaa deemee dhaqee jennaan haakimtoonni na gaafatanii maal taate naan jedhan haakim doktora 5 na laalee doktorri 6ffaan sina keessatti. Meeshaan manaa sun jaalatte moo maal jaalatte? Maal Ati muuviidha. Us jedhe atammoo nolee maal muuviidha miti qabatamu maani wantichi. Ati sanyii cadhisati barruu kan keessan qabadhu cadhisati. Boqqollaa ibidda bu'ee kan fakkaatu san. Akkasii eenyutu harkisaa jiru shiisha? Eenyu harkisaa shiishaa jedha ofuma harkisaa fa'a. No, suuta jeen namtichi sani suuta jeen nama harkisu sani suuta jeen. Jaalalli sanyii gadhaa jalqabee sumayyaa hidhiin keekii fakkaata. Keekii kan murame moo kan hin muramin? Maashaallah jedhi abu shakli. Maashaallah jedhi. Arrabsin dhugaa jedhee mucaan keekii si fakkaata. Inu yaadeen wallaahi urgaa gastii seenuu dhiise. Maal irraa jaartu haadha faatiin ani himne bara. Karat dhaabe osoo fixatiin karat dhaabe qoy miira keessa galee ka'ee si deebi'a. Inu Akkami? jirtaa boos. Jiru wallaahi akkamitti? Siya deema urga fuuteen dhiifne barii matta rabbi jedhi mucaa. Tiktokii kana hir'ise wallaahi. Baay'ee si yaadne akkam? Qorakkoo wayyuu ani. نور شو اسمها؟ ريتا ريتا مش بس نور Maaltu jira? ريتا في مجال تسوي الحمام انا بعطيك كلمتين مش ضروري يعني Maalni قلت لك sumayyaa. لا أنا لانه انا Hiriyyee تعبانه maaliif? ايه قلت لك انا معلش بديك انا ما بحب هيك انا ما بحب No عشان انت يعني بالعكس انا ما بحب بس قعد بس اذا معلش يعني انا ممكن نو يعطي بروبلم بس ممكن تساعديني نو شوي بروبلم مش ضروري يلا يعني بدك تغيري اواعيكي اعطيكي شيء انا معلش هي وقت
بس تروحي على سفر. ايه بدي غير. رايحة. بعدين وين بتشتغل؟ طيب ما دامك بعدين وين بتشتغلي؟ خلص بتفلي خلص ما عم ترجع على لبنان. تروحي اي والله يا اخبار Sedabara social media gammachuun qabaate. يا اخبار انا مرة قلت له تعالى مالي والله كاميرا هتبقى واحد ترى بيت واحد سنين واحد بلكن سنة مرة فيديو تعالى مالي واحد ترى بيت احنا مهندس جاب ابشر واحد رامبا جبغاتي كذا نجرام تري واسن كيسة لباس بتكتاك إنكار راك ini wari kenya kana wajin na matin na mantoro dugara bitin je wari kenya kun halan na marsin zai كم جرد كم والله دوغا دبتو دا في سر الامدا هدو كبني جن تيك توك كلا يلا بدل الناس ما يدبر ماني بيت تجرين يا الناس كوب أتسي أرجعتا أما إذا وين تيك توك يروبا يروني الأمور واحد وتوبس واحد كأنهم بين يجورا دوغا دبتو واحد rakkinni maatii jira rakkinni jiruuf jireenya jira rakkinni jaalallee jira rakkinni boyfriend jira waa hedduutu jira waa hedduu ka jiru kana alhamdulillah waan tiktok uume haadha faatee duubaan uume haa jiraatu ammallee bara baraan haa jira osoo tiktokiin kun hin jiraanne haati faatee eessadatti hin jira bara dhugama bar osoo tiktokiin kun hin jiraanneeti eessan dhaqa يا دوغا لا كنت أبشر ربنا عافيه وأبشر سلا واني كلام إلو كنت نجايا مني أبشر إن شاء الله دعائي قدي في تكتب الله مني إن شاء الله إيش سني وما بدي قامي صدقنا سني ما بدي أجي Ainle one way to see what fuck I don't cover. Anyways. Sanyi by the way, kalau dua darba takka tiktoki sanyi profile gari argem be ko ani. Inshallah Rabbi ummata kennalle kana kasitti jana magalgal din nizara sasa. Sora darasa di wallahi no inshallah no Rabbi no haga je amshira wallahi. Udah kena gadda Maali tajams. foto sama orang kenya ini Jechuun ni jiraatti yoo gammachuu qabaatte naannoon kan kee gandi kan kee gammachuu qabaatte tiktokii bareeda tiktokii ifaarra fooda picturii ifaarra kaatta yeroo lammii kan kee ganama galgala cafamu ganama galgala wanna jedhu isaan profaayilii gaarii fuula gaariidhaan uummata abbaatee uummata fuuteessa baay'ee السلام عليكم. كنت النجاة قالتهم بسمية مرت ور منك يسابق جرات. Rakkoon jirta isa fafayyaa'eeti. Jirta ayyaa dhafaatee guyyaa jalqabaatiif bakka ati jirtu dhufe. Bakka dhufte goota koo. You sleeping now? Not yet. Mungkin sagalee irraa rakkaattiif yookiin. Cisne. Akkasii wallahi inshallah du'aa ima godha. Nama keessanitti deebi'a. Bakka jirtaniiti du'aa ima nuu godha inshallah rabbiin naganuu haa godhu. Ada Fatih Sumaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumaya. Ada Fatih Jayo tanah ini marah enggak apa sih net? Tamin. Masya Allah, wallahi sekedar bahasa. Aku ini sida wari barid sit warakenya takat fir umbenya wadi Shukuru akas ini jamali fi ittihin. Takasanyi gada kana fa ittihin faida hidi kana mbegu taljil ko. wana rama sinjau di mabar takutre Oi,
نوايا وانا شنو أكمي كده أنا فكرين كده بدي بيت فيديو كده باجرا لا جرا باي بشنا جرا كوميدي تاجرتا اتفقوا كسمات أوكي جبات سبورت لغد أقوم كندا دي مكان جالا لوكتا كنا بدي كامل لوكتا لما أنا بدي سبورت إذن كوميدي إذن إذا كان جابا كندا دي مياغاس لما موري كندا قبل جابا كندا تيك توكي كراسين تنقبضو كانسران دوبوس فدا تشيسو في ساتيجو شيلين كده بتيسي نما أنا جيت تنبر رسول ربي والله amma biyya arabaa keessatti jechuun yeroo koyeet ture san osoo argitanii hojjennee bar galata hin qabnu hojjennee galata hin qabnu ammas ganama sa'aatii 6tti kaatee sa'a Itoophiyaa sa'a 12tti kaatee ilaa halkan keessa sa'aatii 6 sa'aatii 7 ati kushii nama keessa dhaabatta jechuudha isaanii wali akka nama mana uteelaa keessa hojjetuutitti kan takka boqonnaa hin qabne kan boqonnaan sirratti haraama yeroo nyaattu gadi tufi ol ka'isiin jedhan nama muraasatu iyyuu gizee ati nyaattu dhaa'ee si eegga haga ati nyaattee nyaata sana afaanii fixattutti meeqatu jira gaazii kana baadhatanii jechuudha kan asii fooqin darajaa maaltu wal darba beektaa sirriidha suni achitti kushiinaa keessatti kaameraa kee godhattee hojjechaa seenuu dandeessa asitti garuu bakka hojii teessee bilbila ol fuudhuu hin dandeessu. Dubartoota meeqatu jira ta'an araba bira dubbachuu hin dandeenye barre giddimaan isaan irra dabarfannee caallee dubbanna malee wallaahi silkii kifilii kan kee keessaa gadi hin baasin tajettuuntu jira. Kifilii kan kee keessaa galgala lafa keettee raftee ganama lafa keettee gadi buutee hojii ofii hojjettee ganama yeroo ol deebi galgala yeroo ol galte maatii ofii dubbiftee achiin lafa dhooftutu jira. Rifeensa mataa isii tan yookaan miicattee kaatee yeroo ashamattu hin dhaqqabnetu jira jechuudha. Ibiddarra warra jiraatu jira. Jireenya biyya arabaa jechuun jireenya isinii fakkaate wallaa jireenya du'aa wal qixaati. maal ta'e dangabrummaa jalaa baatee bilisummaa dhayitee jee kaayiroo. Auzu billahi mina dhiisee na dhiisee. Sagaleen nu dhagaa jiru sagaleen nu bani boona bani abdi wallahi abdi na siyaasa jira. Abdi ko abdi akkamatti beekti rijaasa. Ambonaan beeku bar boonaan kaminni abdi na diyattu kaminni. Astagfirullah abdi wallahi baay'ee gaddaara wallahi waan bismillah. Abdi kam? Buona miti buona beektan nan fakkaate asumaan baradhaayyee beekinna beeka. No ati faate nama akkatte malee. Ani waan ani rakkoon kiyya maali beektaa? Gastiin yeroo baay'ee nama hin galchineef gastiin namallee waan hin seenneef baay'ee nama waliin beeku wallaahi Oromoo falisti waliin qabu. Namaan baay'ee waliin beeku walitti dhufeenya namaan baay'ee hin qabu rakkoon kiyya sana. Zefaan usuma tawachi sama akkamitti wallaalta abdii adda usbila sagale meesaatu beektu anama sagalee bakka fedhetti deemnaa ilaanfatu. Bakka fedhe oole. Jedhaa barka ka suuraa isaa ol Ispoonsara isii ta'aa jiru kana namoota. Namatti isin qorrisiifne nu argaa suuraa keessi suuraa isaa. Abdii tokko ni beeka kaminni garuu hedduutu jira abdiin ammallee. Abdii sabaati jira, abdii sabaan booni jira. Saade no abdi bajan abdi balu abdi bali abdi asin jiru abdi bajan maqaan. Nama yaadatte. Okay, inshallah. Isa dubbadha. Namni dubbatuuf taphaadhaa dubbadhaa isin. Mee ati nu kolfisiisi. Live irratti akkana nama kolfisiisuu hin dandeettu gasti irratti. Konfidaansii guddaa qabda. Namatti tola maashaallah. Biyya takkitti deeffattee maal viidiyoon bahi jedhiin jirta meeleen isaan turrabbe jedhi. Hattuu salaatu takkana tana. Viidiyoo bahi jedhiin jirta.
ما لا دبي مجاد لا رني أبدي ما لا له هدي على توان فريسي وكان دقيقة سيقال جاب دي كوتو وكان تيجي كوتو فاهمية؟ الله أكبر ودلل سلام عليكم ثاني فيا ثاني رفتني واحد عليكم أكمل نجاح وأنا في إندي أعوذ بالله في روما أستراليا ويلكم باك thank you فنية جرتا جرتا قالي نما كم هاي بدي جار اللي كي يقدري ولا كجارتي تي يقتي سفور أنا أنجلي أكم جرت كم فيا كنا أتي أما كنا كايرو دي جرتا جرتامي يو بيتريدي يو بيت أدلي يو بيت أقول بيدي أنت ورا خيرو كنا توكي شانو نوامي ورا خيرو كن توكي كيساني فايدان كبني أمتا هيدي نساني أباك بركان كم دورغا هيدي وجولي خيرو دا نرى دمتي تيانو يتلجي تأي يولين خيرو ولا بليز فولو نقودا أودانك يا كدورا نجلا كوبا سمية تنايم بنادي namni dhibbaaf Kamar fora kaliin gootan. Odoo fola. Odoo fola. Anka jedhu ati warra diyaasbooraa taate akkamitti si dhalchisu akkuma takkan gootin fooloo? Argee bara akkamitti seenteen jira bar dura kuma guuteerta dura. Akkuma sagalii dhibba saddeet wajjin jala gubani odaa 2023 kun ammoo haarawa. Ammas bar tiktokii keenya namni keenya waan hin beeknetu jira. Warra kun amma fooloo baaq irraa kaasaatti deebisa irraa kaafadhaatti deebisa yeroo kana dhagitanii. Warra san jala yoo fooloo taate guyyaa muraasaan booda fooloon sirraa ka'a maal akka ta'e hin beekaniin. Akkaawuntii kiyyatu kanamaati ture kanamaa bira baneen ture fooloo 14 qaba amma 12 galee 12 gara siin deebite guyyaa marraa gadi fudhataarti. Rabbii kiyya. Yoo fooloo si godhan maal akka ta'e hin beeku sirraa ka'a fooloon. Seerri san jijjiirame amma haganaan ol seentaa. Maashaallah duraan hojjamu ijoolleen wanti jirtu obsa welcome wanti jedhasi warra diyaasbooraa fooloo atta gootanis. Nu nama ittiin arrabsinaa nama mataa gaggara galchinee ani sumayya nama yoo wali aarre mataa wal gaggara galchinee wal arrabsuu mataa lafa wal dhaabu kanaaf nu fayyada. Kanaadaan akkamii maal ittiin si jirtu yookaan ispoonsaraati si erga maal abbaati. Kun fayyadde kun deebi ka'ii qabbanaaya firoo kiingii ofiin jedha saniyyuu baqartichi. Tapaatiro jirtu si taa'atu yoo likki galcha likki waan na galchita fasi. Lekki inni garaachu. Karaa takka deebe lammata deebuu kan dandeenye baras taa'e likki galcha jedha. Deem ka'iiti. Karaa deemeen beeku bar kun. Aku lama karena tiba-tiba bikin itu as kita itu asa. Beka sanu karaa deemu sanu caammaa lukaan deema. Luka tokko 38 godhatee luka tokko 33 godhatee. Wayyee. Amma sponsora si erga Australia dhuftaate wallahi Canada maaliin dhageesse. Australia reetu subbaadiyaa dhufaane abboo asa Canada na wayya.
Ijiti keessa dhagaye warri ka Awustiraaliyaa re'eeti sarta jedhan. Maal akka fakkaattu hin argine akka biyya deemee argiree. Suudii keessa jiru re'ee tasaa jira jedhanii gara. Laala warri Awustiraaliyaa keessa baadiyyaa. Awustiraaliyaa garuu baay'eedha. Natti tolti garuu ana Awustiraaliyaan baay'ee wayi. Maal Awustiraaliyaa fi Kanaadaan tokkuma bari lachuu Biriitishi maal taate? Garuu maallaqa bara Awustiraaliyaa kana dalagallee. Ameerikaa wayya Kanaadaan dhufnaamu. Maalin Ameerikaa wayya jama? Maallaqa Kanaadaatitu Awustiraaliyaan caalti inni fayyaa qabaas. No, wallaahi ka Awustiraaliyaa Doolaarri dhibbaa Kanaadaa meeqa ta'a? Itoophiyaatti doolaarri dhibbaa Awustiraaliyaa meeqa ta'a? No matter what, ka Australia sana, ka Australia doolari dhibba tokko, birri Itoophiyaa. No, yaa waan nuti wanti Austraaliyaa kana bara